Maloota yookiin tooftaalee seexanittiin kiristaana tokko lolatuu fi kuffisuudhaaf yaalu kanneen armaan gadii kana beektaa? 1. Gungummii sitti baay'isa. 2. Kadhannaa si nuffisiisa. 3. Macaafa qulqulluu dubbisuu si jibbisiisa. 4. Yaada garaa keetiitti akka ati hidhamtu si taasisa. 5. Cubbuu akka hojjettuuf si jajjabeessa. 6. Waanuma gaarii ta'e akka ati yaanne si godha. 7. Tokkummaa obbolootaarraa si fageessa. 8. Shakkiidhaan yaada garaa kee kana dhuunfata. 9. Jecha namootaadhaan hamilee kee cabsa. 10. Namaaf garaa dhiifamaa akka hin qabaanne si taasisa. 11. Amantii si keessaa ajjeessa. 12. Inni xumuraan abdii akka hin qabne yeroo hundumaa sitti hima. Kanaaf amaloonni kun sirratti mul'ataniiru taanaan dammaqiitii Waaqayyotti jabaadhu. Ergaa kana obboleessa keef si'a 5 sheer godhii.